akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nageenya waaqa isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti galata rabbiif. Warreen mana koof haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warreen kan viidiyoo kan like gochuun dagatina. Viidiyoon har'a isinii qabee dhufe obboloota keenya dhiiraa yeroo baay'ee biyya teessanii gara biyya ormaatti godaanuu barbaaddaniif viidiyoo gabaabduu barumsa xiqqoo isinii qabattee jirtu waan taateef hordofaa irraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa yeroo baay'ee obboloonni keenya dhiiraa gara biyya ambaatti godaanuu ni barbaaddu karaalee garaagaraatiin garuu maaltu achi jira gaafa achi deemne maal hojjanna inni jedhamee yaadamu sun duuba waan jiru natti fakkaatu. Hojiin kamiyyuu hojiidha kabajaa ittiin guddachuuf ni hojjatta garuu bakki ati jirtu immoo murteessadha. Isa hoo yaadnee beeknaa laata? Viidiyoo kanarraa waan muraasa ni barattu jedhee nan yaada. Ati biyya keetti doktoras ta'e injiinar waan barbaaddu hojjechuu dandeessa. Gadi bu'i hojjataa guyyaas ta'uu ni dandeessa. Garuu biyya kee keessatti waa hundumarrattuu kabaja ni qabda. Akka barbaadde baatee galuu, akka barbaadde dubbachuu, akka barbaadde ta'uu mirga keeti. Biyya ormaatti garuu sun hin jiru. Ati doktoras ta'e injiinaras ta'e gara biyya ambaa kottu. Gaafa ati dhufte wanti dhufteef sun haala hundumaanuu dukkanaa ta'uu danda'a. Innati hawwite sun jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu gaafa sana maal goota? Isa biyya keetti teessee yookiin tuffattu yookiin kan akkamittan hojjedha jettee qaaneffattu sana gadi jettee jilbeeffattee biyya ambaa keessatti ni hojjetta. Biyya ambaa gaafa dhuftu wanta ati yaaddee biyya keetii baate sun hundumtuu akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa ati yaaddee dhuftu galii adda ta'es nan argadha jechuu ni dandeessa. Garuu gaafa biyya ambaa dhufte inni hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa yeroo ammaa kana bakki inni jiru kun egaa aduunsaa ho'isaa adda. Ibidda viidiyoo kana dhokadhee nani kan waraabe maaliif baay'ee keessa koo na gaddisiisan jechuudha. Jarri kun jara biyya biraatii biyya kana dhufanidha. Nuti mana keessa teenyee warri mana keessa hojjannu ayisii banannee akkam akka ulfaatu nutu beeka. Isaaniif immoo inni jedhu hedduu laphee nama cabsa. Kanaaf obboleeyyan keenya dhiiraa biyya jirtan yeroo marayyuu gara biyya ambaa hawwitan jabaadhaa biyyuma keessatti hojjedhaa. Waanuma achi jirutu asittis hojjetama. Waanuma achi jirutu asis jira waan ta'eef biyya keenyattuu jabaannee hojjannee yoo gadi jennee mataa gadi qaban hojjannee of jijjiiruu ni dandeenya jedheetaniin yaada akka kootti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana daawwadhaa irraa baradhaa. Biyya ormaa hawwuu dhiisa. Tarii gatiinsa galiin nuti argannu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu immoo itti fayyadamni keenya murteessadha. Achittis xiqqoo argattee sii ta'uu danda'a. Asitti baay'ee argattee sii ta'uu